Viidiyoo kana irratti weebsaayitoota hedduu tokko isin fayyaduu danda'an lamaan isinitti agarsiisa. Ispeeshaalii barattoota taanaan hedduu tokko isin gargaara waan ta'eedhaaf haga xumura viidiyoo kanatti na hordofa. Kallattumaan gara viidiyoo keenyaatti darbuun duratti chaanaalii keenya kanaaf haaraadha taanaan subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a. Notifiikeeshinii immoo on gochuudhaan viidiyoo nuti yeroo yeroodhaan gadhiisnu battalumaan nu gadhiisneen akka isin bira ga'u gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Amma gara viidiyoo keenya guyyaa har'aatti dabarru. Egaan weebsaayitii ani har'aa isinitti agarsiisu kuni weebsaayitii barattoota akkasumas namoota riisarchii garaagaraa dalagdan dabalataanis immoo namoota kontentii garaagaraa qopheessuudhaan barreeffama garaagaraa barreessitanii maxxansitaniif hedduu tokko weebsaayitii isin gargaaruu danda'udha. Weebsaayitii kuni hedduu tokko faayidaa garaagaraa ofirraa qaba waan ta'eedhaaf nama eeriyaa kana keessa jiru taanaan itti fayyadamaan isiniin jedha. Egaa nama riisarchii hojjetu yookaanis ammoo nama kontentii garaagaraa foormii barreeffamaatiin qopheessuudhaan maxxansu taanaan barreeffamni keessan sun yookaanis riisarchiin isin dalagaa jirtan sun kooppii irraa bilisa ta'uu qaba. Kana yeroo jedhu plaagiyaarizimii firii ta'utu irra jiraata jechuudha. Riisarchiin isin dalagdan barreeffamni isin barreessitan. Riisarchii keessan wayita dalagdanitti akkasumas ammoo kontentii tokko wayita qopheessitanitti kontentii sana hojiirra oolchuun duratti yookaanis ammoo riisarchii keessan pablish gochuun duratti plaagiyaarizimii irraa firii ta'uu isaa cheekii gochuutu isinirra jiraata. Plaagiyaarizimii irraa cheekii gochuu jechuun immoo salphaadhumatti kooppiidha moo kooppii miti hojiin nama biraa kan kanaan dura maxxanfame wajjin wal fakkaata moo wal hin fakkaatu hojiin kun hojii haaraadha waan jedhu dabaasamee beekamuu qaba jechuudha. Barreeffama keenya yookaanis ammoo riisarchii dalagaa jirru plaagiyaarizimii yookaanis kooppii irraa bilisa ta'uuf dhiisuu isaa cheekii gochuudhaaf weebsaayitii kana fayyadamna. Intarneet biroozarii qabdan tokko banuudhaan rakkeessoo kana irratti bakka sarchii irratti prepostceo.com jettanii barreessuudhaan gara weebsaayitii kanaa dhuftu jechuudha. Weebsaayitiin kun tajaajila hedduu tokko of keessaa qaba. Hunda isaa keessa galee har'a isiniif hin ibsu. Har'a kana isinitti agarsiisu plaagiyaarizim cheeker kan jedhu kanadha. Barreeffama keenya keessa kooppii wanti ta'e barreeffama biraarraa jira moo hin jiru kan jedhu haala itti adda baasuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Plaagiyaarizim cheeker kan jedhu kana irratti jalqaba kilikii goonaa. Itti aansuudhaan barreeffama keenya riisarchii dalagaa jirru haa ta'u kontentii qopheessaa jirru haa ta'u kooppii gochuudhaan bakka kanarratti fidnee peestii goonaa jechuudha. Yookaanis ammoo faayilaa irraa dookumentiidhaan qophaa'ee kan jiru taanaan aplood gochuu dandeenya koompitara keenya irraa filannee mala lamaanidha kan nuti faayilicha bakka kanatti irratti galchinu jechuudha. Weebsaayitiin kuni firiidhaa ni jiraata akkasumas ammoo piriimiimii isaa ni jira. Firiinsaa si'a tokkotti haga wordii yookaanis jecha 1000 qofaadha kan nuti cheekii gochuu dandeenyu. Piriimiimiin isaa kan kaffaltiidhaan argamu ammoo naannoo jechoota 25,000 oliidha kan inni nuuf eeyyamu. Firii isaa fayyadamnee wantoota garaagaraa itti raawwachuu illee ni dandeenya. Kontentiin keessan yookaan riisarchii isin dalagaa jirtan baay'ee bal'aadha yookaanis wordii hedduu of keessaa qaba taanaan qoqqooduudhaan yookaanis ammoo mummurtanii paartiidhaan qooddanii bakka kanarratti fidanii peestii gochuudhaan tokko tokkoon cheekii gochuu dandeessu jechuudha. Si'a tokkotti hanga jecha 1000 nuuf eeyyama waan ta'eef irra deddeebiidhaan kooppii gochaa peestii goonee fidnee cheekii gochuu dandeenya jechuudha. Mee amma egzaampiliidhaaf barreeffama tokko kooppii goonee fidnee akkamittiin akka inni wanti kun hojjetu cheekii goonu. As nootpaadii kana irratti barreeffama barraa'ee jirutu jira. Barreeffama kana kooppii gochuudhaan bakka kanarra fideen peestii godha. Barreeffamni kun fakkeenyaaf amma plaagiyaarizim firiidha moo firii miti kontentii kooppii ta'edha moo kooppii miti waan jedhu adda baasuudhaaf bakka kanarratti ergiin fidee peestii godhee booda gara gadii kana irraa cheek plaagiyaarizim kan jedhu jira. Isa irratti si'a tokko kilikii godha. Kaapchaan yoo isiniif dhufe amnaat roobot kana filachuudhaan amma automaatikaalii barreeffama keenya cheek gochuutti jira akkuma agartan kana. Analyze godhee haga inni xumurutti ni eegna jechuudha. Kun amma riizaaltii isaa xumuraan nutti agarsiisee jira. Plaagiyaarized kontentiin parsantii 29, yuunikii kontentiin parsantii 71dha. Kana jechuun kontentiin yookaan immoo barreeffamni
bakka biraarraa koppii godhamee dhufee asirra galee parsantii 29dhaan hojjechaa jira. So wanta kana sirreessutu nurra jiraata waan ta'eedhaaf irra deebinee ilaallee paaraafrees goonee yookiin mala garaagaraa fayyadamnee sirreessuu dandeenya. Kunis biratti akkuma agartan kana weebsaayitii kamirraa barreeffama kamii wajjin akka inni wal fakkaatee eessarraa akka inni koppii godhamee fudhatame illee nutti himuutti jira. Weebsaayitii jalqabaa kana irratti parsantii 14 wal fakkaata. Akkuma kana weebsaayitii lammaffaarra jiru kana wajjiniinis parsantii 14 wal fakkaata. So bakka kana irraa barreeffamni yookiin kontentii namni kun koppii godhamee dhufee jira waan ta'eedhaaf sirreessii nuun jechuutti jira. Barreeffama keenya egaa pilaajaraayizd yoo ta'e yookaanis ammoo koppii ta'ee yoo argame haala kamiin kan nuti sirreessuu dandeenyu kan jedhuuf ammoo furmaannis ni jira ammas. Kanaaf maal goona weebsaayitii lammaffaadha kan nuti fayyadamnu. Koompitara keenya irraa taabii kan biraa irra keessoo kan irratti banuudhaan quillbot.com jennee barreessuudhaan enter jennaan. Itti aansuudhaan gara weebsaayitii kanaatti nu fida. Weebsaayitiin kun quillbot jedhama. Hojiin isaa inni guddaan barreeffama keenya paaraafreez nu gochuudhaaf kan inni nu gargaaru. Paaraafreez yeroo jennu maal jechuudha? Wanta biraa ta'e osoo hin taane rewrite akka jechuuti. Barreeffama wal fakkaataa tokko foormii isaa jijjiiree haala isaa jijjiiree irra deebi'ee nuuf barreessaa jechuudha. Yaadni isaa akka waliigalaatti tokkumadha. Konseptiin isaa tokkumadha. Garuu foormiin ittiin dhiyaatu iyyuu nuuf jijjiiree haala adda ta'een kan inni nuuf deebisee barreessu jechuudha. So amma fakkeenyaaf weebsaayitii duraan irratti achi deebinee barreeffama pilaajaraayizd ta'e kana irra deebinee koppii haa goonu. Itti aansuudhaan gara weebsaayitii lammaffaa kana deemuudhaan bakka duwwaan kun ni jira. Asirratti raayit kilikii goonee barreeffama barbaanne tokko egaa bakka kana finnee peesti goona. Barreeffama paaraafreez gochuu barbaanne barreeffama riiraayit gochuu barbaanne koppii goonee fiduudhaan bakka kana irratti peesti goona. Ergi peesti goonee booda gara gadii kana irra paaraafreez kan jedhutu jira. Amma kun akkuma agartan kana jechoota garaagaraa nu jijjiiruudhaan irra deebi'ee nuuf barreessee jira. Paaraafreez nuuf godhee riiraayit godheetii jira. So irra deebinee illee ammas yoo barreeffamni inni kun nun hawwanne yookaanis nutti hin tolle irra deebinee riifrees jennaani. Ammas maal godhaa irra deebiidhaan jechoota jijjiiree akkaataa galumsa isaanii wantoota garaagaraa jijjiiree irra deebi'ee barreeffama isa gara kana jiru irra deebiidhaan nuuf barreessaa jechuudha. So irra keessoo kanallee seetingiin siinonamii ni jira. As gara boodaatti deebisnee jennaani fewer changes jijjiirama muraasa qofadha kan inni godhu garuu more accurateedha. Gara fuulduraa kana irratti immoo yoo goone more changes jijjiirama hedduu ni godha. Jijjiiramni baay'een ni jiraata. Garuu ammoo less accurateedha. Accuracy isaa baay'ee gadi bu'a. Accuracy isaa yeroo jennu akkaataa walitti hidhamiinsa jechootaa fi akkaataa sensii inni namaaf kennu xiqqoo gadi bu'a. Sana ofuma keenya sirreessina. Yookaanis ammoo cheenjii muraasa gochisiisnee more accurate goones fayyadamuu dandeenya jechuudha. So barreeffamni keenya yoo pilaajaraayizd ta'e nu rakkise yoo kontentiin sun koppiidha nuun jedhame haala kanaan irra deebinee paaraafreez goonee barreeffama sana barreessuu dandeenya. Mee barreeffama kaa'amma paaraafreez goone kana koppii goonee pilaajarizimii isaa cheekii haa goonu. Kana ni balleessina. Bakka kana finnee irra deebiidhaan peesti goona. Inni nuti amma peesti goone kuni barreeffama isaa haaraa paaraafreez godhame yookaanis ammoo riiraayit godhame irra deebiidhaan foormiin isaa jijjiiramee barraa'edha. So kana mee amma irra deebinee cheek pilaajarizimii jennuuni amnooti roobot. Amma weebsaayitichi automaatikaalii pilaajarizimii isaa cheekii gochuutti jira. Barreeffamni kuni pilaajaraayizd kan ta'edha moo kan hin taanedha. Somewhere yookaanis bakka wahii koppiin barreeffama kanaa jira moo hin jiru waan jedhu adda baasutti jira. Kunoo riizaaltiin isaa amma nu qaqqabee jira. Akkuma agartan kana pilaajaraayizd kontentiin isaa zeeroodha. Yuunitii kontentii yookaanis ammoo barreeffama jechuunis kontentii addaati kuni jedhee parsantaa 100 nuu kennee jira jechuudha. So haala kanaan barreeffama pilaajaraayizd ta'e yookaanis ammoo koppii nu jalaa ta'e tokko paaraafreez goonee foormii isaa jijjiiruudhaan irra deebinee haala kanaan itti fayyadamuu dandeenya. Egaa gabaabaadhumatti sagantaan guyyaa har'aatiif isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Sagantaan kun yoo isinitti tole viidiyoo kana laayikii godhaa. Sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniin bira ga'aa. Viidiyoo itti aanuun haga wal agarrutti turtii gaarii.